Ilaa utuma hojjettanii lafa lixxe kan dhabdan, utuma deemtanii karaarra baatan kan wallaaltan, utuma nyaattanii garaan keessan duwwaa kan ta'e, akka nama qullaa deemuu qaqqaana'aa kan deemtan. Diloola babaraajiyaas akkas jedha Waaqayyo, ilmaan koo dhaga'i, lafa sitti gogeettan sii jiisa, lafa qaanoftetti ulfoofta, lafa karaan sirraa bahetti daandii sii baaseera. Bal'eessaa koo malee miidhame, rakkoon irra jiru ilaali, yaaddoon qabu ilaali. Namooti humna qaban ofii isaaniitti hirkataniitu mana isaaniitti hirkatanii, jireenya isaaniitti hirkatanii, taayitaa isaaniitti hirkatanii na dhiibaa jiru jettee kan gungumte, guyyaa borii nan harcaasa, milikitaan si wajjin ba'a. Idaa Waaqayyo jira akkati jettu, dhimma kee keessa galeen si milkeessa, ba'aa kee sirraa kaaseen si milkeessa, hiixadhee si qabeen akkan jiru si xumura jedhee Waaqayyo. Har'a naa ta'a, bor naa ta'atuma jettanii utuu qara eeddanii, utuu qara laaltanii, mogoleen amantii keessanii kan dadhabe, meerree jettanii waan isitti dubbatame kan barbaaddan, namoonni ni siin jedhame immoo meerree jedhanii deebisee ni Waaqayyo sitti dubbate arrabsoo kan ta'e. Ani har'aa amma dubbii kan dhageessu kaate, isati beektus isati hin beeknes si yaadachiiseen si xumura jedha Yesuus. Ilaa namni si xinnoo si wajjin dhalate sokkeera, warri daa'imaa dhufanii si bira darbaniiru, atachuma jirta. Kakuu eeguun na gobaaxesse, nan caccabe, nan waan naaf ta'u baay'een dhiise, Waaqa naa wayya jedhee jette dalaasiit raajiyaas. Warri sokkaniiru ati jettus fagoo hin geenye bira dabartadhe Yesuus. Milkoofta.